السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تردفتو تكو جرجرتو نغا كيساني الحمد لله نغا كوتي اغا نموني بايي واي تي في نغا فتو غتي ساس مالوانا كسي نغا فتو يجولا تي في ابا انتي صدومي لما يوتيوب وانا رجن وجتو ابا فرتمي سدي كون غرو ني وجتا ابا صدومي لما ني وجتا جداني سن اتي غرغرو غرو صوبن وجتو Abbaan furtamii sadii mootiivii kana dheengadda obboleettii keenya tokko bitee haala kanaan kaartoonii keessaa baasee isinitti agarsiisuu hedheetti godhee jechuudha. Abbaa furtamii sadii TV bareedaa kwaalitii kan ta'edha jechuudha. Dabal iskiriiniidha. Birriin isaa birrii 27 nan bitee fi yeroo sanatti badaan turre torbiyyuu hin geenye. Kanaaf daddabalaa jira namoonni as dhiyeenyatti bibbitachuu barbaadan utuu birraan badaa keessan seeniin bitadha jechuudha. Meeshaan biyya keenya keessa baay'ee guyyaa guyyaan dabalaa bulaara. Akkasuma namoonni illee waa'ee maggaarajaa na gaafataa turtanii yeroo waa'ee maggaarajaa kana yeroo baay'ee irra deddeebi'etaniin dubbadha jechuudha. Kaatarii namoota haaraawwan gara chaanaalii kootti dabalamtan ni ta'a. Viidiyoon duraa isin hin qaqqabne ta'a. Kanaaf ammas waa'ee maggaarajaa irra deebi'ee hojjechuudhaaf dirqame jechuudha. Akkasii egaa jalqaba irratti maggaarajaani safara barrii yookiin maskootii yookiin immoo bakka maggaarajaatti hojjechiisuu barbaadan sana safaramuu qaba. Dhaabii isaatiif garaansaa jechuudha. Bakka silaa maggaarajaan itti rukutama jedhamu kaafamee hanga xiggii isaatti safaramaa jechuudha. Akkasuma dhaabiinsaas ammanaaf hammana jettanii safara barrii keessanii bartanii akkasuma immoo diizaayinii irratti gatiinsaa tokkoffaa gatiinsaa safara barrii bal'ina guddina meetiriif bicina meetiraaniin gatiinsaa tilmaamamaa akkasuma immoo carqii maggaarajaa gosa hedduutu jira jechuudha. Carqii maggaarajaa gosa baay'eetu jira. Carqii maggaarajaa keessaa kan meetirri isaa meetirri tokkittiin 1000 taatu fa'i jira. Akkasii kan 800 jira kan 700 jira meetirri tokko jechuudha. Maggaarajaan immoo fakkeenyaaf bootaa meetira barriin keessan fireenchi doorii garaan isaa meetira 3 dhaabiin isaa meetira 3 yoo ta'e meetira xixiidhaan hojjetama jechuudha. Meetirri isaa maaliif shabashabamee bareedee naaf hojjetamu yoo jettanii yoo bootaa meetira 3 ta'e meetira 6 yookiin meetira 7 fa'i hojjetama. Maaliif kun akkuma argitanu shabashabamee wal qabsiifamee irra keessoon isaa kun akkuma argitanu shabashabamee jechuudha. Wanta bootaa meetira 3 asabaa kan meetira 6 hojjetama. Kanaaf meetira baay'ee fudhata jechuudha. Carqiin illee garaagarummaan qaba. Carqiin qannasu jira, carqiin dabalu jira. Akkuma gatiin dabaluun carqiin isaallee bareeda dabalaa. Akkuma gatiin dabaluun carqiin isaallee bareeda jechuudha. Akkasii gatiin namoota baay'eetu gatii maggaarajaa na gaafattu jechuudha. Gatiin maggaarajaa hammana jedhameen tilmaamamu akkasumaanii safara barrii keessaniin diizaayinii isaatiin akkaataa hodhaa isaa yoo shabashabamee bareechee naaf hodhamu jettan meetira dabalaa carqiin yoo rakkoon qabu bicuudhuma shabashabamnaan ni gaha jettan akkuma sana carqii irraa qannasa akkasuma gatiin isaas ni qannasa jechuudha. Asumaanii Arabiyaa Majlisiin kun hojjetamee jechuudha. Haala kanaanii mana kana galee akkuma argitanu maashaallah baay'ee tokko bareeda. Kaariin tokko hedduun keessan illee gatii Arabiyaa Majlisii na gaafattu abbaan tiknasii 20 kaariin tokko kun diizaayinii kanaan jechuudha. Amma kun fireemii ababaa qaban namaa suni akkasii kaariin tokko abbaa tiknasii 20 kaariin tokko birrii 9,000 inni kun jechuudha. Maaliif fireemii qaba ababaa isa walakkaa sana qaba. Akkasii Arabiyaa Majlisiin illee diizaayinii isaatiin gatiin isaa wal dhaba. Akkasuma kaarii isaatiin tiknasii isaatiin wal dhaba Arabiyaa Majlisiin gatiinsaa. Akkasii hundinuu boondidiisuma aandinyaas inni ta'ee ka'ee carqii isaatiin illee garaagarummaa qaba akkaataa hojii isaatiin jechuu kooti. Akkasii kaa namoonni meeshaalee akkanaa mafarrashaa kana Arabiyaa Majlisii meeshaalee farniicharaa qodaa mana keessaa guutuu barbaadanii Saalihaa MTube magaalaa Jimmaarraa hello jedhaa lakkoofsa asirratti argamuun WhatsApp, Telegram, Imo waan bakka barbaadanii na argachuu dandeessu. Ajajadhaan isiniin jedhaa.
akkasuma immoo hiriyoota keessaniif sheerii godhaa maali ijoollee keenya maali wal jajjabeessinu waliif sheer hagoonu gurmaa haati ajajadhaan isiniin jedhama jechuun dhugaadha chaanaaliin koo namoota baay'ee biran qaqqabne maaliif yeroo baay'ee viidiyoon gadhiisu isuman gadhiisetti immoo baay'inaan laayikii naan gootanu jechuudha tu laayikii gootanii viidiyoon kun namoota baay'ee bira qaqqabaa namoonni meeshaa barbaadan namoonni baay'een argachuu danda'u jechuudha kanaaf laayikii godhaa ijoollee ofii ammallee meeshaa ajajachuun barbaanne namoota daruuriitti barbaadantu jiru jechuudha kanaaf laayikii godhaa waa tokkoyyuu isinirraan hir'isu laayikii gochuun namoonni haaraa taatan illee sabskiraayibii godhaa viidiyoon an gadhiisu yeroo hunda akkasiin bira qaqqabuuf jechuudha akkasii hordoftoota koo inshallah amanamummaadhumaan qodaa barbaadan akkan silaa ofii kooti waan silaa ofii kooti jaalladhu mana keessanitti inshallah akka kana meeshaalee tajaajiin hojjetamus haa ta'u meeshaalee sajaahiza suuqirraa bitamus haa ta'u kamiyyuu ajajachuu dandeessu ofiifis ta'ee maatiidhaafis ta'ee bakka barbaadanitti isinii qaqqabsiisa inshallah akkasii hordoftoota koo waan dhaggeeffataniif waan hordoftaniif baay'ee tokko galatooma akkasuma namoonni illee gaafii na gaafattanii waan ta'e ergaa na ergitanii ani isiniin deebisnee dhiifamaa lakkoofsi keessan yeroo baay'ee na jalaa gadi fagaataa sagalee dhaggeeffadhee hamman deebisatu man jedhu tura gatii teennaan irra deebi'aatii na yaadachiisaan isiniin jedha dhiifama wajjiniin achumaan natti dallantaniin badinaatii irra deebi'aa na yaadachiisaa heloo jedhaa inshallah malee waa nama filadhee yookiin immoo waan naman barbaade keessummeessuuf miti nan dagadhaa namoota baay'een keessummeessaa ta'a gatii ta'e jennaan malee waa biraattii fi miti irra deebi'aatii heloo jedhaa na yaadachiisaa namoonni meeshaa barbaadanii na dubbistanii ani isinii deebisuu dagadhee asumaan kanas yaadachiisuu barbaadeetanii inshallah egaa mafarrashaa kana akkuma isinitti hime mafarrashaa arabiyaan majlisii maggaarajaa wantoota akkasii kana ofii kootii dhuunfaatti jalqabeera ajajattanii bakka suuqii kootiitti illee maatii keessan ergitanii fuusifachuu dandeessu ofii keessanii ajajattanii kaatanii jechuudha akkasii inshallah